إيجا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربين ألتي مدعي بسجرة هرأ سكنتا هروان دفني إن شاء الله فولا كل أسد الرأي قال للنسبة تدري توكو توكا لما الرأي قال ما جدا لكو سوتا راشنالي والمدالتي سوفي ترتيب السوم لكو سوتا راشنالي إني قاد أم بكبوا لكو سوتا راشنالي والمدالتي سوم في ترتيب السوم ترتيب السوم Egaa seensa keessatti maal jedhaa jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti yaadrimee lakkoofsa raashinaalii wal madaalchisuu ni jira. Fakkeenyaaf daldala keessatti bittaaf gurgurtaa yommuu raawwannu bu'aa fi kasaaraan nama qunnama. Akkasumas isaan biroo jiruu fi jireenya keessatti waan tokko bakka adda addaatti qoodachuun gahee isaanii ibsachuu eenyu irra caalaa akka argate wal madaalchisuu fi kan kana fakkaatan ta'uu ni danda'a jedha. Sirriidha. Tokko tuqaa lama tuqaa tokko lakkoofsa raashinaalii waliin madaalu. Mata duree darbe keessatti waa'ee lakkoofsa raashinaalii baratte jedha. Mata duree kana jalatti karaa adda addaatiin fayyadamuun lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuu ilaalla jedha. Mee gocha tokko tuqaa sadii haa ilaallu. Gocha tokko tuqaa sadii. Barattoota shan ta'uun gaafilee armaan gadii irratti mari'adhaa. Yaada keessan hiriyoota daree keessaniif ibsaa jedha. Mi'aan asumatti gabaabumaan dalagee isin immoo hordoftoonni yookiin daawwattoonni dhuunfaa keessaniin akka dursitanii shaakaltan asumaan isin yaadachiisa. Egaa shaakaltanii booda irra deebitanii kanaan mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Gaafii tokkoffaa. Fakkeenya firaashinii tokko fudhachuudhaan waamamaa fi waamsaa isaa ibsi jedha. Egaa firaashinii hedduu ilaallee turre gabaabumatti tokko irra lama yommuu ilaallu tokko maalidha? Tokko waamamaa jennaan. Waamamaa jennaan. Inni kajalaa kun ammoo waamsisaa jennaan. Gaafii lammaffaa maal jetti? Waamsisaa walii firaashinoota lamaa fi lamaa olii akkaataa itti barbaadan fakkeenyaan ibsaa jedha. Tokko irra lamaa fi lama irra sadi. Firaashinoota lamaan kana waamsisaa walii firaashinoota lamaan akkamitti akka barbaadan. Firaashinoota lamaan kana akkamitti waamamaa isaanii yookiin waamsisaa isaanii akkamitti wal fakkeessina. Kan waliin akkamii argannedha. Amma lama maalidha? Dhiifama takka akka wal keessan jalaan taane isii tana afur haa jennu. Tokko lamee fi afur sadaffaa haa jennu. Lama maalidha? Waamsisaa tokko irra lamaati. Sadi ammoo waamsisaa afur irra sadiiti. Kanaafuu kan lamaa fi kan sadii barbaanna jechuudha. Hawaataa isaanii hiramaa isaanii walii barbaanne akkasitti firaashinoota wal fakkeessuu dandeenya. Hiramootni lamarraa eegala lama afur jaha saddeet kudhan kudha lama. Hiramoonni sadii jaha sagal kudha lama. Egaa hawaataa barbaanna waan ta'eef irra xiqqaadha kan barbaannu. Kan isaan lachuu biratti argachuu dandeenyu jechuudha. Hawaataan hiramaa ta'e kan irra xiqqaa kan waloo. Hiramaan waliinii kan lakkoofsa lamaa fi sadii kan waliinii maal fa'a eenyu fa'a? Jaha kudha lama itti fufa. Kanaafuu hiramaan walii xiqqichi kan lamaa fi sadii hawaataan jechuudha.
xiqqeechi isa kana. Kunin warra kanaa oliiti. Kanaaf maal goonaa? 2 irra 1 irra 2 baay'isuu 3 irra 3 goona. Yoo baay'isnu 3 irra 6. Osuma jennu lakkoofsi kamuyyuu yoo tokkoon baay'atu matama isaa nu kenna. 5 baay'isuu 1 qixa ta'a 5. 5 baay'isuu 5 irra 5 qixa ta'a 25 irra 5. 25 irra 5 yoo salphatu 5 ta'a. 5 irra 5 qixa ta'a 1 jechuu karaa birootiin. Kana sammuu keessatti qabachuun barbaachisaadha. 3 irra 3 1. Kana waan ta'eef 1 irra 2 baay'isuu 3 irra 3 3 irra 6 ta'a jechuudha. Kan itti aanu sun 4 irra 3 isas meeqan baay'isnu? 2 irra 2tiin eeguu baay'isnu 4 baay'isuu 2 8 3 baay'isuu 2 6 ta'a. Kanaafuu waamsota firaashinii 1 irra 2 fi 4 irra 3 hawaaxaa isaa barbaaduudhaan 3 irra 6 fi 8 irra 6tti jijjiiruudhaan waamsisoota isaanii wal fakkeessinee jirra jechuudha. Gaafii lammaffaa deebisnee jirra. Gaafii sadaffaa gabatee armaan gadii kun meeshaalee tajaajilaan ala ta'anii irra deebiin qophaa'an agarsiisa. Isa irratti hundaa'uudhaan gaafii A, B fi C deebisi jedha. Aan maal jedha? Baay'inni waraqaa irra deebiin oomishamee walakkaa ol immoo walakkaa gadi kan ta'udha. Ibsaa jedha. Kanaaf gaafiichi akkas jedha. Waraqaan kan oomishame 5 irra 11ti. Inni kun gabaabumatti firaashinitti yookiin deesimaalti jijjiiruudhaan argachuu ni dandeenya. Yeroo keenya qusachuudhaaf kaalkuleetaratti fayyadamuun rakkoo hin qabu. Kanaafuu 5 irra 11 qixa ta'a deesimaalatti yoo jijjiirru 4 5 jedhaa itti fufa jechuudha. Walakkaa ol immoo walakkaa gadi kan jedhuuf walakkaa gadi. Sababni isaa akkuma beekamu walakkaan 0.5. Inni kun immoo walakkaa gadi jechuudha. 0.45 walakkaa gadi. Baan maal jetti? Meeshaa kamtu irra caalatti reetii saffisaan irra deebiin qophaa'e? Irra caalatti kan qophaa'e hundaayyuu gara deesimaalaatti jijjiiruudhaan shallaguu qabna yookiin akkasitti argachuu hin dandeenya. Kanaaf deesimaalota kana yoo ilaalle kamtu irra guddaa akka ta'e gabaabumatti argachuu hin dandeenya. Hunda isaaniitu yeroo jalqabnu kamtu irra guddaa moo irra xiqqaa jechuudhaaf mana kurnaffaa isaanii ilaalla. Mana kurnaffaa isaanii ilaalla. Lakkoofsi irra guddaan as keessaa nuti arginu 7 jechuudha. 0.75 kan jedhu kana jechuudha. Innis kaxaasati. Kaxaasaa reetii guddaan irra deebi'ame oomishame jechuudha. Ayyee caan maal jetti? Reetii irra deebiin qophii maateeriyaalii tilmaaman tartiibessuu dandeessaa jedha. Kanas tartiibessuuf daatama as gubbatti arganne kana xiqqaarraa gara guddaa kaa'uu jechuudha. 0.4 0.45 0.625 0.75 tartiibni isaanii isa kana. Gaafii afuraffaa firaashinoota wal madaalan jechuun maal jechuudha? Firaashinii wal madaalu jechuun kan waamamaa fi waamsisaa isaati yoo hiramu deesimaan isaa wal qixa ta'e jechuudha. Yookiin gatiin isaanii kan wal qixa ta'e jechuudha. Gabaabumatti gatiin isaanii kan wal qixa ta'e jechuudha. Kan hin caalle jechuudha.
beekumsa dura qabdu irratti hundaa'uudhaan gaaffii shanaffaa. Beekumsa dura qabdu irratti hundaa'uudhaan gosoota firaashinii adda baasii barreessii fakkeenyaa ibsi jedha. Akkuma kutaalee 8 gadi yookiin kanaa gadirratti barataa turtan ni yaadattu ta'a. Firaashiniin iddoo sadiitti qoodama. Firaashinii sirrii innis akka 2 irra 3 1 irra 2 kana jechuun kan waamamaan isaa waamama irra xiqqaa waamsisa yoo ta'e firaashiniin sun firaashinii sirrii jedhama. Firaashinii tokkoffaan isa kana. Firaashinii lamaffaan firaashinii sirrii hin ta'in. Sirrii hin ta'in. Akka 4 irra 3 6 irra 5 10 irra 9. Innis kan waamamaan isaa irra guddaa waamsisa. Kan waamamaan isaa irra guddaa waamsisaa ta'edha. Kun firaashinii sirrii hin ta'in jedhama. Sadaffaan firaashinii wal makaa. Ka akka 3 guutuu 4 shanaffaa 1 guutuu 1 lammaffaa 2 guutuu 3 afuraffaa kan kana fakkaata. Lakkoofsa guutuu qabaatee ammas firaashinii sirrii kan of cinaa qabu firaashinii wal makaa jedhama. Egaa gabaabumatti waa'een gosoota firaashinii isaan kana sadanii gocha xumura jechuudha. Kallattiidhaan gara barnoota itti aanutti ceenaa. Maal jedhaa? Lakkoofsota raashinaali akkaataa gocha armaan olitti wal madaalchisuun ni danda'ama. Fakkeenya 10ffaa. Fakkeenya 10. 2 irra 3 fi 3 irra 4 wal madaalchisi jedha. Wal madaalchisi. Ayyee furmaata. Lakkoofsa raashinaali wal madaalchisuuf maloota adda addaatti gargaaramuun ni danda'ama. Mala tokkoffaa yookiin A. Waamsisaa lakkoofsota raashinaalii wal fakkeessuun waamamaa isaanii wal madaalchisu. Kun karaa isa salphaa fi filatamaadha. Waamsisaa isaanii wal fakkeessu. Waamsisaa wal fakkeessuudhaan waamamoota wal madaalchisu. Hawaaxaa waamsisaa isaanii barbaaduun waamsisaa isaanii wal fakkeessu. Itti aansuun waamamoota isaanii wal madaalchisuudha. 3 gaafii armaan olii san keessatti yookiin fakkeenya isii tana 2 irra 3 fi 3 irra 4 ta'etu jechuudha. Fakkeenya 10ffaa malaalaa jirru kana keessatti 2 irra 3 fi 3 irra 4. Isa kana keessatti 3 fi 4 waamsisoota. Kanaafuu isaan kanaaf hawaaxaa barbaaduu qabna. Kan 3 fi kan 4. Hiramaan 3 fi 3 6 9 12 15 jedha itti fufa. Hiramoonni 4 4 8 12 16 jechaa itti fufa. Xiqqichi hoo eenyudha jedhu hawaaxaa kan 3 fi 4 hiramaan walii xiqqichi jechuudha. Kan walii yoo baasnu dura hiramaa walii yoo baasnu 12 12 jechuudha hawaaxaan isaanii. Kanaaf 2 irra 3
waamsisaa isaa 12 godhuudhaaf meeqa godhuu qabna? 4 irra 4 baay'isna. 8 irra 12 fi 3 irra 4 ammoo 3 irra 3 yoo baay'isnu 9 irra 12. Kanaafuu gaafii 3 fi 8 irra 12 fi 9 irra 12 wal madaalchisi jedhuuf eega waamsisaa isaanii wal fakkeessine 8 fi 9 wal madaalchisu. 8 irra xiqqaa 9ti. Kanaafuu 2 irra 3 irra xiqqaa 3 irra 4 ta'a jechuudha. Yee 12 waan ta'eef lakkoofsota raashinaali lamaanuu waamsisaa isaanii wal fakkeessuu jedhaa jira. 4 irra 4 baay'isuu 2 irra 3 fi sirriidha. Kitaaba irratti illee hooma kana tartiiban himaa irra deemtanii ilaaluu qabdu. Mala lammaffaa. Deesimaalitti jijjiiruudhaan wal madaalchisu. 4 irra 5 fi 3 irra 4 kamtu caala jedhuuf lachuu hiruudhaan yookiin deesimaalitti jijjiiruudhaan kamtu irra akka caalu gabaabumatti argisiisu jechuudha. 4 hiruu 5 4 irra 5 qixa ta'a 0.8 fi 3 irra 4 qixa ta'a 0.75. Kanaafuu mana kurnaffaa isaanii ilaalla. Manni kurnaffaan 8 fi 7. Kanaafuu 8 irra guddaa 7 waan ta'eef 4 irra 5 irra guddaa 3 irra 4ti. Mala sadaffaa yookiin caa. Sarara lakkoofsaa irratti fayyadamuu jedha. Lakkoofsa raashinaalii wal madaalchisuun mallattoo irra xiqqaa irra guddaa yookiin wal qixaatti fayyadamuun wal madaalchisuun yookiin wal qixa ta'uu isaanii agarsiisudha jedha. Fakkeenya 12ffaa kanarratti sarara lakkoofsaa fayyadamuun 2-2.45 fi -2.4 wal madaalchisi jedha. Sarara lakkoofsaa asii qabna. Kiyya kun xiqqoo isii ifaa miti. Kan kitaaba irraa mi'a ilaallu. Furmaata kan jedhu kana -2.50 -2.40 -2.46 jedha. Akkasumatti gara mirgaa adeema. Kanaafuu -2.50 irra xiqqaa -2.40ti. Jidduu kan lakkoofsa hedduutu jiru jechuudha. Hubadhu. Lakkoofsota raashinaalii A irra B fi C irra D kamiifuu A irra B qixa ta'a C irra D yoo ta'e qaxxaamura yoo baay'isne A baay'isuu D wal qixa ta'a B baay'isuu C ta'a. Fakkeenyan yoo ilaalle 1 irra 2 qixa ta'a 2 irra 4 yoo qaxxa'u ta'e qaxxaamura baay'isnee haa ilaallu. 1 baay'isuu 4 wal qixa ta'a 2 baay'isuu 4 qixa ta'a 4. Hayyee ba'a. A irra B irra guddaa C irra D yoo ta'e Aadaa irra guddaa baacaa ta'a. Qaxxaamura baay'isnee Aadaa irra guddaa baacaa ta'a. Kanas fakkeenyan haa ilaallu. 1 irra 2 irra guddaa 1 irra 3 yoo ta'e qaxxaamura keenya baay'isnee haa ilaallu. 1 baay'isuu 3 irra guddaa 2 baay'isuu 1ti. 3 irra guddaa 2. Kanaafuu fakkeenyota yookiin immoo maloota armaan olitti fayyadamaa turre sadan kan dabalataa kan qaxxaamuraa baay'isuu kunillee mala tokko jechuudha. Akka mala tokkotti wal madaalchisuun ni danda'ama.
hubadhu lakkoofsa lama. Lakkoofsa raashinaalii lama a fi b kamiifuu a irra xiqqaa b yoo ta'e inni kun xiqqoo xaxamaadha yaadni isaa. Mee ilaaluuf haa yaallu. A fi b kamiifuu aan irra xiqqaa b yoo ta'e aan irra xiqqaa b yoo ta'e a irra xiqqaa a ida'uu b irra lama irra xiqqaa b ta'a jedha. Mee fakkeenya fudhannee ilaaluu haa yaallu. A qixa ta'a lama haa goonu b qixa ta'a sadi. Lama irra xiqqaa lama sadi irra lama irra xiqqaa sadi. Lama irra xiqqaa shan irra lama irra xiqqaa sadi. Lama irra xiqqaa lama tuqaa shan irra xiqqaa sadi. Isuma kana jechuu isaati. Hubadhu lakkoofsa sadii sarara lakkoofsaa irratti lakkoofsi raashinaalii inni xiqqaan yeroo hunda gara bitaa isaa guddaatti argama jechuudha. Gara bitaatti kan argamu yeroo hunda irra xiqqaadha. Kana beekuu qabna. Lakkoofsa raashinaalii poozitiivii yeroo kamiyyuu irra guddaa zeerooti. Poozitiiviin yeroo hunda zeeroo caalii argama. Gamanatti argamu jechuudha. Inni negatiivii ammoo garanatti argama. Dhawaatuma ammoo gara zeeroo gara bitaa deemuun xiqqaachaa deema jechuudha. Akkaataa sarara lakkoofsaa kana irratti hubattutti a sadii lakki negatiiva torba irra xiqqaa negatiiva sadii. Sababni isaa torba negatiivni torba gara bitaa negatiiva sadiitti argama jechuudha. Afur irra guddaa negatiiva torbaatti. Sababni isaa afur gara mirgaatti argama. Fakkeenya 14ffaa lakkoofsa raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argaman keessaa sadii barreessi jedha. Lakkoofsa raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argama. Isiin tuni waan gaarii. Fakkeenya 14. Tokkoo fi lama gidduutti kan argamu gaafatamne tokko ida'uu lama irra lama qixa ta'a sadii irra lama. Kanaafuu tokko irra xiqqaa sadii irra lama irra xiqqaa lama tokko argannee jirra jechuudha. Ammas tokko ida'uu sadii irra lama walumaa galatti irra lama qixa ta'a shan irra afuri. Kun akkamitti kanatti jedhame ka jedhuuf karaalee reef yaallisaniin maal jechuudha waamsota isaanii wal fakkeessuudhaan walitti hidhamuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu shan irra afurii ammas argannee jirra. Tokko irra xiqqaa shan irra afurii irra xiqqaa sadii irra lama irra xiqqaa lama. Ammas tokko nu hafa jechuudha. Lama ida'uu sadii irra lama irra the whole over qixa ta'a torba irra afuri. Kanaafuu sadii irra lama irra xiqqaa torba irra afurii irra xiqqaa lama. Kunis tokko irra xiqqaa shan irra afurii irra xiqqaa sadii irra lama irra xiqqaa torba irra afurii irra xiqqaa lama. Kanaafuu shan irra afurii sadii irra lama fi torba irra afurii lakkoofsa jidduu kanatti argaman keessaa isaan muraasa jechuudha. Ilgaala itti aanu inshaallah sagantaa dhufu irratti ilaalla. Hangasitti nagaa keessan nu toraa waan daawwattaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum nagaatti.